meeqa mitaraani ja'anii gaafatan ni beeka garaani manni abbaa gadaa meeqa mitaraani ja'anii gaafatan ni beeka garaani. Abbaa Gadaa Jiloo Mandhoo maqaa isaanii kan dhalootaatiin Carii Mandhoo kan jedhaman yoo ta'u, abbaa isaanii Mandhoo Gambeellaa fi haadha isaanii Yaatanii Basaayii irraa bara 1946 godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Carii Afindee jedhamuttidha kan dhalatan. Jiloon maqaa yaa'ii isa baase. Abbaan isaanii Mandhoo Gambeellaa Dooyyoo Hayyuu yeroo sanii turaniim. Abbaan Gadaa Jiloon abbaa isaanii jalatti aadaa barataa guddatan. Abbaan isaanii Mandhoo Gambeellaa Dooyyoo ilmaan dhiiraa 10 qabu. Abbaan Gadaa Jiloon sagleessoodha kan dhalatan. Abbaan Gadaa Jiloon haadha manaa takkaahuu beera 3 qabu. Isaan mararraa walumaa galatti ilmaan dhiiraa 15 fi dubartii 6 horatan. Walumatti deebisii ilmaan 21 qabu jechuudha. Beerri abbaa Gadaa Jiloo Mandhoo tokkeessoo fi haati boollaa Dabbooteroo kan jedhamtu gosaan daraartu. Lammeessoon Diiduu Gumii kan jedhamtu gosaan durra gollaa yoo teetu, isiin sadeessoon Tayaa'ii Aadaan Fuusisee kan Kulii Bariisoo jedhamtu gosaan durra aanguuti. Abbaa Gadaa Jiloo Mandhoo yeroo ammaa kana manguddoo ganna 67 keessa jiran. Manni abbaa Gadaa karaan isaa labbaa dahoo miitu miti dirree bal'oo gubbaa. Manni abbaa Gadaa karaan isaa labbaa dahoo miitu miti dirree bal'oo gubbaa. Abbaa Gadaa Jiloo Mandhoo akkuma dhalooti isaanii ya'a keessa ture. Ya'a jalatti guddatan waan ta'eef jalqabarraa kaasee jechuun dabballummaa kaasee haga gadoomaatti adoo addaan hin kutin seera aadaa cufa guuttati jila aadaa maram muummessee haga gadoomaatti dhaqqabe. Abbaa Gadaa Jiloon jalqaba dabballee qarree finiina libaasa kuusa takkaahu abbaa murtii ta'e. Waggaa 4 kuusa keessa abbaa murtii ta'ee amala gaarii fi muuxannoo beekumsa aadaa hedduu waan qabuudhaaf achiin duuba jila ittaantuu mara jiluun takkaahuu jila gara 15 geewu beela dheebuu odoo hin jedhin gatii kaffalee miilaan bakka itti jilti itti geggeeffantu hundatti godaanuun xumure. Fakkeenyaaf jila tolee guutuu ollee jilee bantii jilee aadaa hunda guuttatee gara raabomaatti dhufe. Ammallee gara sadarkaa Gadaa ittaanuutti ce'uuf jila barbaachisaa ta'een hunda fakkeenyaaf guutuu dhahee midhoo naqee bokkuu takkaahuu ulfaata olkee miilaan bulee horaatii haga ardaa jila daraartuutti takkaahuu aanaa girjaa miilaan deemuun aadaa mara muummessee agar dooromaatti dhufe. Abbaa Gadaa Jiloon godaansaaf jila isaa itti fufuun haga gannaaleetti aadaa mara muummessuun abbaa murtii irra abbaa yaa'aa ta'ee ulfaata takkaahuu kallacha hidhatee waddeessa muree haga gadoomaatti dhufee me'ee bokkootti baallii fuudhe. Silaa waan wallaaluu ilmi manaa abbaa waatu jira maali wanni nama dhibaa. Silaa waan wallaaluu ilmi manaa abbaa waatu jira maali wanni nama dhibaa. Akkuma beekamu yeroo mootummoota dabranii aadaa tana kabajuun akka yakkaatti ilaalamutti aadaa tana qabatanii itti cichanii adoo nama irratti jibbuu dhokatanii yeroo irratti dhaqqabamu lakki aadaa mootii waldaa jedha warra aadaa miidhadduu tana asiin geenye keessaa isaan tokkodha. Abbaa Gadaa Jiloon ya'a isaanii duuba jiru aadaa miidhagduu tana barsiisuu keessatti gahee olaanaadha qaban. Warra roobalee fi muudana kan isaaniin duuba jiran hunda aadaa barsiisuu keessatti qooda olaanaadha qabu. Gadooma waan qabuuf qofa odoo hin taane aadaa tana hunda kaasee waan fideef beekumsa guutuu takkaahuu muuxannoo guutuu waan qabuuf isaan barsiisaa ture. Ya'a keessa waggaa dheeraa ture baallii waan fuudheef yeroo mootummoota dabranii sirna Gadaa akka barbaadanitti ifatti me'ee bokkuutti gumii teessisanii baallii kennuu fi fuudhuun hin danda'amu ture. Haa ta'u malee abbaan Gadaa Jiloon qabsoo olaanaa hayyoota biroo waliin godhaniin bara Gadaa godaanaa kattaa irraa kaasee
gumiin mi'ee bokkootti ifatti akka teettu godhuu keessatti qooda guddaa qabu. Kun ammoo aadaan har'a sadarkaa yuuniskootti galmoofte tana eeganii dhaloota kanaan ga'uun hayyummaa guddoo. Kana qofa miti. Abbaa Gadaa Jiloon bara gadaa isaanii qabsoo hayyoota biroo waliin godhaniin sirni gadaa yuuniskootti akka galmaa'u godhanii gadaa isaaniitti milkii guddoo argataniiru. Kana yeroo godhanu sirni gadaa walqixxummaa dhiiraaf dubartii akka amanuuf mirkaneessu odoo dhiibbaan warra addaan kun guddachuu hin barbaanneen godhamuu qabsoo guddaan milkeessanii. Akkuma beekamu abbaan gadaa tokko gaafa baalli fuudhu qumbii soorata. Qumbii ka sooru ammoo qaalluu. Yeroo qumbii sooru ammoo qaalluun aadaadha qaba. Aadaan isaa bunnaqa naquu haa ta'u malee sababoota garaagaraatiin gadaa tanaan dura hedduu bunnaqii qaloo aadoo hin naqamin tureera. Abbaa Gadaa Jiloon garuu bara gadaa isaa sirni bunnaqa qaluu naquu ka yeroo dheeraaf addaan citee ture qaalluu dabalatee qaamota mootummaa waliin mari'achuun jabbii guutuu ka jedhan ka gadaa isaaniin durallee dabalatee yabbii 150 bichisiisuun qaalluu kennee qumbii soorachuun aadaan akka hin banne godhaniiru. Manni abbaa gadaa meeqa miqaraanii ja'aniin gaafatan ni beeka garaanii. Manni abbaa gadaa meeqa miqaraanii ja'aniin gaafatan ni beeka garaanii. Abbaa Gadaa Jiloo Maandhoo yeroo ammaa abbaa gadaa Gujiif walitti qabaa gumii abbootii gadaa Oromooti. Abbaa Gadaa Jiloon kana argachuu ka danda'e jaalalaaf beekumsa isaan aadaa sirna gadaatiif qabanii fi amala nagaa jaallachuuf akkasumas nagaya biyya tanaa mirkaneessuuf gahee isaan taphatan jiddu galeessa godhateeti. Kanumaan wal qabatee dhimma nagaa mirkaneessuuf akkasumas aadaa badde Oromiyaa guutuutti deebisanii ijaaruuf Oromiyaa guutuu keessa naanna'aa aadaa barsiisaa turan. Bakkeewwan isaan aadaa itti barsiisuuf dhaqan keessaa Bishooftuu, Adaamaa, Finfinnee fi kanneen kana fakkaatani. Abbaa Gadaa Jiloon nagaya jedhamuun Oromiyaaf naannolee ollaa kan akka Burjii, Koonsoo, Amaaroo, Geediyoof kan kana fakkaatan keessatti beekamudha. Saba jidduutti nageenyi akka jiraatu hojii jabduu hojjetaniiru. Dabalataan abbaa gadaa Jiloon wal dhabdee mootummaaf dhaabbilee siyaasa Oromoo jidduutti uumame nagayaaf mariin akka dhumatu carraaqqii guddaa godhaa turanii haga ta'es itti milkaa'an. Karaa kanaan hojii boonsaa bara gadaa isaanii hojjetaa turan hojjetaas jiru. Kanaan ala sirni gadaa gara sirna barnoota akka dhufu yaada hayyoota yuunivarsiitii Bulee Horaarraa dhiyaateef mirkaneessuun deeggarsa olaanaa godhani. Bara gadaa isaanii sirni gadaa Oromiyaa guutuutti manneen barnootaa sadarkaa gadiitti ilmaan Oromoo barnoota sirni gadaa akka barattu godhamu keessatti deeggarsa godhuun milkaa'aniiru. Abbootii gadaa Oromoo wal barsiisuun akkasumas aadaa Oromoo barsiisuu irratti hojii guddaa hojjetaa jiru. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii Bulee Horaaf biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa waliin ta'uun qophii yuunivarsiitii Bulee Horaatti qophaa'e irratti aadaa sirna gadaa gadaan maal akka ta'e sadarkaalee gadaaf akkasumas akkamitti gadoomuu akka danda'an barnoota guddaa abbootii gadaa Oromiyaa guutuurraa dhufaniif laataniiru. Abbaa Gadaa Jiloo Maandhoo Gambeela dhimma nagaa biyya tanaa irratti hojjechuuf iddoowwan garaagaraa deemaniiru. Isaan keessaa muraasni Tigraay, Maqalee, Somaalee, Jijjigaa, Doloo, Dheekkaa, Filtuu, Baarree, Gambeela, Beenishaangul Gumuz, Asoosaa, naannoo Amaaraa, Dabra Maarqos, Injibaaraa, Oromiyaa, godinaalee garaagaraa Wallagga, Naqamtee, Gimbii, Horroo Guduruu, Baalee, Boorana, Moyyaalee, bakkeewwan adda addaa Amboo yeroo hedduu Finfinnee naannoo Kibba Geediyoo fi bakkeewwan garaagaraa isaaniin imalleen jiru. Bakkeewwan deeman kana maratti milkii hedduu argatan keessumaa walitti bu'iinsi Gujii Gabraaf Boorana jidduu ture hiikuun milkii guddoo argatan. Sababa hojii isaanii fi namoota birootiin hanga ammaa Gadasaa keessatti walitti bu'iinsi Gujii Gabraaf Boorana
jidduutti odoo hin uumamin hardhaan ga'uun gahee guddaa waan taphataniif gosa tana biratti abbaa nagayaa jedhamuun beekamu. Manni abbaa gadaa amanaa miti galma tutoo gubbaa shanii malee keessi isaa tokkuma. Manni abbaa gadaa amanaa miti galma tutoo gubbaa shanii malee keessi immoo tokkuma. Asxaan odaa ta'uun biyyayyuu beekama. Adaan Oromoo taayoom irraanfatama. Asxaan odaa ta'uun biyyayyuu beekama. Adaan Oromoo taayoom irraanfatama. Walumaa galatti abbaa gadaa Jiloo Maandhoo Gaambeellaa dhalootumaanuu nama qajeelaaf dhugumeessa jedhamuun beekamu. Yuunivarsiitii Bulee Horaas gumaacha isaanii kana hubachuun waxabajjii 19 bara 2013 sirna eebba barattoota isaa irratti dooktareetii kabajaa laateeraafi. Gaafatan ni beeka garaani manni abbaa gadaa meeqa miqaraani ja'aniin gaafatan ni beeka garaani. Sambaduu didee heera isaatiin buluun numa nafne booddee seenaan abbaa gadaa dho'isan baduu didee heera isaatiin buluun numa nafne booddee galmini mul'ata odaan ni dhaabbata hayni afaan qabnaan funyaaniin dubbata galmini mul'ata odaan ni dhaabbata hayni afaan qabnaan funyaaniin dubbata. Manni abbaa gadaa meeqa miqaraani ja'aniin gaafatan ni beeka garaani. Manni abbaa gadaa meeqa miqaraani ja'aniin gaafatan ni beeka garaani.